kulli wanni nama macheessa mara kamriidha kamriin ammoo haraama jedhanii xiqqaa fi guddaan illee haraama wanni guddaan si macheesse xiqqaan isii illee haraama shiishaani alaa kulli haal sigaaraa shiishaa kabaa'ita jedhan amma fakkeenna harreen haraama godhamte maaliif haraama godhamte illa maaliif beeyta illa hin beeytu illa mustanbataa illa kabaa'ita jedhan rabbiin quraana keessatti kabaa'isa san jala aansee kabaa'isa irraa isiin illee shiishaan illee akkasuma shiishaan nama sakkarsaa hin jaan himaa nama sakkarsaa iyyuu bara nama macheessaa nama aqli namaa jijjiiru ani la kuno bakkitee nama hedduu nama kudhanii waliin irratti enne wal karakkarre boota tana sheekaa roobe maal jennaani onnee namaa miidha kuno bakka san nama miidha bakka nama miidhaa nama miidha garuu takkarsiisaa xiqqoo mallee mataa nama jijjiiru shiishaan jijjiiruumi kabaa'isa bakka onnee keetirra miidhaa finnaan qaama keetirratti waan miidhaa fidu shari'aan ni dhoggiti kabaa'isa irraayi kabaa'isa sigaaraan illee onnee keetirra deemee ni miidhaami kabaa'isa kanaaf namni tokko amma fakkeenyaaf anarra caatii qaba yoo jedhe gidi sanbataa guyyaan qaayidaa san jala gaanfadha yoo faayidaan baay'ee qabu taate faayidaa waan naa qabu jedhee ni qaba lakki rakkoo qaba yoo jedhe akkas anama fakkeenyaaf ilkaan tokko namni cabse gaala meeqa kabala shari'aan gaala meeqa kabala ilkaan namaa namni nama cabse gaala 5 akkana bookkanaa miti gaala 5 kabala ka ufiin ofirraa fixe yoo caatiin ilkaan namarraa fixxi ni fixxiyaa maarree ilkaan gaala 5 kafalu gaalli tokko 5 ilkaan takkittiin gaala 5 ilkaan 32 dhayaata haa kafalu kolfina maa kolfitamaa anila kunoo bakka kana garuu wallaahi jimaturra mataa nama tuqashiishan jimaa mataa nama jijjiirtu maraattuu kan nama godhuusiidha garuu onnee namaa miidha jedhanii ni sirriidha miidhaa namarraa ni gaya garuu onnee namaa jimaturra nama miidha onnee namaa akkas kame akkas caatii amma alaa kulli halitti gabaabti caatii gabaabti caataa saamee wanna tokko daliila malee haraama jechuun dandeenyu bar wanna tokko daliilaan tokko halaala jedhan tokko wanni kun haraama jedhan daliila malee ta'uu bar daliilli wanni ati fidattu maa inni siin jaan caatiin haraama ta'u ishi halaala yoo jette daliila ifiti siin jaan haraama yoo jette daliila ifiti siin jaan daliila malee wanni takkan socho'an kanaaf angabaabinumaan haraamallee hin jenne halaalallee siin hin jenne qaayidaa sikkaree qaayidaan an sikkaree caatii keessa wakullu amrin naafi in qad sharaa siin jette waan faayidaa qabdu shari'aan karaa sii gootee jirti caatiin faayidaa qabdii rakkoo isii irra faayidaa isiitu baay'ataa yoo jette shari'aan waan faayidaa qabu karaa gootee jirti وكل ما يضرنا قد منا وانما ضرر امو شريان الرافقات نونجته چاتی کے صفائدی اسائر رکو اسی تو بایتا ہو جتے وار رکو قبو شریان کرانگون کانو ملمان جل انستا اکا کیتیتی اکا بربادتی جل انفت سیگلے گبابی نمان وان براتی دبرا شیخا دومبرین کونی ایمان قبا اسان نیرم سیسا ميغا ميديكو وانيلا السلام عليكم ربي جدا مجتي تنا بري ماري انا كنا جامسي يا بري ماري انا كنا ربي جدا نمتنا سوكا سوما كان ربي سين هادو كان فيلك السلام عليكم استاذ غافي بان سن رابوت نكايا غدا سمرا نكايا غدا شيخ كانوا جارتي بربادا كون انمت نكايا لا غرو كلا رمضان بودا غون نتي رمضان درون غون استاذ غافي كبقاتا تراي كدا hello bolesaki yachini akana lengo da wasita lengo da muchini nama tokko nama fuuduu barbaadu nama qalbiin itti nama kaaftee fuudha barbaadu namni awwala eessa qorata eesta eennuti ta'e ebaluuti gandisii eessa akkanaati ta ardaa akkanaati jedhanii akkasitti abbatti ergatan malee sheera sharii dhiisaa sabuma oromootittu abbatti ergatanii akkasitti fixeensa dha'oo jedhanii akkasitti ergatan malee
har'a alammoo mucayyoo tana waliyyuun ta'u maali hidhuu danda'a? Gaafii qabna. Waliyyii nama waliyyii dhaabbatu isii akaakuu isii isinummaan nama abbeera barbaadaa isiidha. jennaan namni sun anuu nama sanii waan kana barbaadaa jedhee isinumarraa azaa buuse anis gaa kanumaa fi yanaafisii wal beeyna keessaa dhaquu wal dubbifna yaa. Maatiinis wal dubbisu eegalee. Keessaan maali naan jette? Keessaan maali naan jette abba? Na filatte gizii na filatte maali yaa bilaa mujattiin na filatte. Ani dhombiriin filadhee imaana qaba mucaan imaana qaba. Ani gaafii qaba. Gaafii gaafadhu hojii ni gadi naafi najaat gaafii jettu gaafadhu ishee qaba. Tamaleen gaddaatii manusii deebisan heetti. Najaat. Maaliif? Irraan kennu matee rakkoo hojii jira. Ustaz. Haara ka'u. Yeroo salaataa jechuudha sheeka. Namni tokko tokko yeroo amma suduu imaama ta'ee namaan salaatu suduu jirra turan akka malee. Abboo qalbii mee irraa nu kenna. Maa wal dhagaa? Mujatti dubbadhu siin jennee shabakaan qabdu najaat bayi deebi shabakaan qabdu bayi deebi marraa meeqa dubbadhu siin jenne. Hin binnaafi dee shabakaa binnaafi. Qaallicha haasa'i. Gaafii qoosaa dhiisi. Yeroo salaataa jechuudha yeroo salaataa. Sagaleen kee jira. Sabbaa kiyyaadha qabara. Dubbadhu Deem kadheen gaddaati miti. Najaat bayi deebi. Dhagaa jira barri dhagaamu sagaleen. Najaat bayi deebi sagalee deebi. Haasa'i. nama jeesiftati nama baasii deebisi jettu maan taata. Najaatiin qabuu isaa deebitu. Ustaaz yeroo salaataa jechuudha. Najaatiin buusu. Imaama ta'anii yeroo salaachisan namni tokko tokko suduu jirra akka malee turan daqiiqaa lamaaf haa ta'u sadiif haa ta'u. Amma sagaleen kee hin jiru. Du'aa hin gara. Maaliif? Ammallee moo? Intalli eessaa haasoo itti jiran eessaa? Ammas hin jiru. Keessa giddee amma hin jiru jetti. Iman hojii itti irraa giddii wallah. As gargala kee kamma callisanii as gargala. Isheen lixan isa. Qaama gargaraa ta'e callisti amma. Achirraa gargala. Dabarte. Jedduu maangoo hii nyaataan illee jedduu agarsiis wal cagaachatanii maangoo hii nyaatan. Hayyee bakka itti gaafata rakkoo qabu. Yeroo biraa gaafata. Mee maaltu qabadhaa bileensi. Ustaaz yeroo salaataa namni tokko tokko irra turan beekanii du'aayii kadhatasiyaa nama salaataatiin suduuja akka malee daqiiqaa murtaa'aa malee yoo turan akkami wanni kun fakkeenyaaf adda yoo salaatan yoo leellisa rakkoo qabu. Awwalan namni imaamaa tokko haala namaan salaatu yoo baatan nabi alayhi salaatu wassalaam waan jedhaniin salaata yoo namaan salaatte saabichaan kaffiif dhocheessii salaatii jedhaniin fa'inna fiihim adda'iif laafaa namaatu jira maanguddotu jira dhukkubsatatu jira musaafiratu keessa jira namaan ammoo takfiifa akka dhocheessii gaggabaabsii salaachisi aniin gaggabaabsii jechuun ta arkaana isii eeggatte waajibaata isii ka eeggatte akkasumatti gabaabsanii salaatuudha. Imaamni tokko namaan salaatuudhaaf haala namaa san beekuu barbaachisa. Haala nama isa duubaan salaatu. Namni isa duubaan salaatu nashaaxaa yoo qabaate ibaadarratti jabaatee nashaaxaa qaba ummanni jechaa yoo beeke ittiin haa dheeressu. Yoo lakki nashaaxaan qabanii ummanni kun dubartii keessa jira, laafa keessa jira, musaafira keessa jira yoo jedhe gabaabsee haa salaatu. Maalitti ilaala malee haala namaa irratti deemama. Haala nama duuba salaatuu san irratti ilaalanii namaan salaatan. Gizema maraa namni isa duubaan salaatu nashaaxaa yoo qabaate akkuma nashaaxaa isaatti ittiin salaatu. Yoo namni isa duubaan salaatu gariin namaa qulwallaayyoo osoo bakka lama cabsanii jaalata. Gabaabsuurraa osoo bakka lamatti salaatanii cabsanii jaalata. Kanaaf haala nama isa duubaa santu wassaanyi haala nama isa duubaa sallaalee imaamni ittiin deemudha. Sujuuda keessa turaa jechuun sujuuda keessa caqasika. Turaa jechuun sujuuda achi keessa du'aayii kadhatan ni jira. Garuu turuun suni haddii dabru osoo hin ta'in haala nama isa duubaa laalee yoo haalli nama isa duubaa sun sujuuda kana keessa turuudhaan du'aayii kadhachuudhaan homaa nashaaxa qabaa yoo taate akkasitti hafuuf. Lakki namni isa duubaan salaatu ijoollee fa'aa jira, dhukkubsata jira, musaafira jira, dubartii jira yoo jedhe haa dhocheessu. Tasbiihuma subhaanallahi jedheetumaan gizema sadii jedheetiniin ol haa jedhu haa dhocheessu. Adda ofii yoo salaate garuu
falyuxawwil maashaa aga fedhe haa dheeressu jechuu jira. Maadaama salaanni sun yeroo irraan baasini. Akka magribaa fa'aa hin dheeressa rakaa tokkoffaa dheeressee aga yeroon irraa bahu yoo taate haraama gaafa sana. Adduma fiitu. Yeroo magribaa dhiyoodha nama jalaa baati. Adda fi yoo salaate yoo dheeressee salaata jedhe raka'aan sun akka jalaa hin baanetti raka'aan inni sadii salaatu sun yeroo keessa akka isan baafnetti dheereffachuu danda'a. Yoo yeroo inni dheeressuudhaan raka'aan sadii san dheeressuudhaan yeroon isa keessaa baasu yoo ta'e gaafsan hin ta'u adduma ofiitu. Kanaaf imaamni ammoo nama isa duuba jiru laalee haala namaatiin yaktalif biktilaafi naasi haala namaatiin wal dhaba. Nama nashaata qabu jira nama nashaata hin qabne jira. Namni nashaata qabaatu yoo beeke nashaata isaatiin itti fufu. Yoo nashaata hin qabne lakki namni lafaana keessa jira. Nama mariidan na keessa jira, dhukkubsata keessa jira, maanguddoo keessa jira yoo jedhe gabaabsee jidduma galee isaanaa salaatu. Akkan. Tole ayyee galatoma achumarratti gaafii takka wayii qaba. Du'aa yeroo salaataa suduuja irratti haa ta'u yeroo fakkeenyaaf adda salaatallee irratti haa ta'u suduuja keessatti du'aa garatuutu irra afdala moo salaata erga baafatanii du'aa garatuutu irra afdala. Fakkeenyaaf suduuja irratti yoo turani du'aa biraa kadhatan salaataan addan baha wani sun salaata waajibaa keessatti illee haa ta'u du'aa biraatti dabalanii kadhatuun akkamiin? Sujuuda keessatti ka dhufu sujuuda keessatti du'aayii kadhadhaa jaannabi alayhi salaatu wassalaam sujuuda keessatti faqaminun ayyustujaaba jedhan haqiiqi isinii awwaatamuun bakkiteen irri nama awwaatamaayyuu sujuuda keessatti jedhan bakkiteen irra nama awwaatamaa salaata keessa sujuuda keessatti kadhatanii kanaaf ammoo sujuuda dheeressuu ruku'a dheeressuu dhaabata dheeressuu jechuu keessatti kilaafa ulamaa'ii leelii keessatti dhaabata leelii quraanaan dheeressuu moo ruku'aa fi sujuuda keessatti dheeressuu jechuun gariin ruku'aaf sujuuda dheeressuu caala jedhee gariin dhaabata dheeressanii qaraatii itti dheeressuu caala jedhee alaa kulli haal martuu hasaba itti wal caaltu qabdi. Kanaaf sujuuda keessatti illee dheeressitee du'aayii kadhachuun hoo adda jiraattee barbaachisaadha keessattuu sujuuda keessatti. Eega salaammattee ammoo du'aayii nati kadhattu zikrii gootee salaata waajibaa booda zikrii gootee du'aayii nati kadhattullee numa barbaachifti. Haa ta'u garuu afdalli sujuuduma keessatti kadhachuun barbaachisa. Sujuuda keessatti du'aayii kadhatuun afdal wa azkaa jechuudha barbaada. Naam. Galatooma ulfaadhaa. Afaan fedhaniinuu kadhatanii du'aayii kana. Arabifumaan kadhatta. Warri Oromiffaan illee jedhanii jira. Nuti Arabifumaan kadhatta. Naam. Afaan Arabiffaan beeknee ustaaziin fuudhamtu. Fuudhamtii miti bakka ati afaan Arabiffaa baradhu irraa baradhu aguma san. Rabbana atina fi duniyaa sanatan jechuun dadhabdaa jawaami'a kalimaa jedhanii. Jawaami'a kalimaa jechuun kalimaa lafziin isii gabaabdu ma'anaan isii keessi bal'aa. Lafzittuu fi gabaabdu ma'anaan keessa bal'aa. Rabbana atina fi duniyaa hasana. Waan takka nan bifnee baratti. Wa fil aakhirati hasana. Wa qinaa azaabannaa yoo jedhu waan maraa nan bisnee ati ilaalama. Sii galee? Saniin beeka. Ishee kaanu akkanumayyuu baradhe jedhee afaan Oromooti. Waan bareedaa miiri. Allahumma innaka afuwwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu annaa ji Allah. Kana fa'aa kadhatti Aishaan Ramadaana keessa. Allahumma innaka afuwwun leeyli yoo ani halkan kun halkan leeylatal qadrii ta'uu yoo beeke maal kadhadha nabi yoo jettee gaafatte. Halkan leeylatal qadrii ta'uu yoo beeke du'aayii maal kadhadha jennaan Allahumma innaka afuwwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu annaa. Allahumma innaka afuwwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu annaa. Akkana jechuu dadhabdaa? Sheeka gaafii qaba. Oh. Salam alaikum. Ya giddi du'aayii liqimsii miti liqimsi du'aayii zikrii mararra jirtu du'aayii kitaabarra jirtu mara liqimsii miti. Ayyee. Gaafiin kiyya salaata irratti saffaa irratti jechuudha. Fakkeenya saffaa kana wanta hidhataa Paakistaanii fa'a jechuudha. Saffaa meetira tokko sirraa fagaattee dhaabate. Wayita dhufitti akkas wanni tokko sirraa fagaate. Akka kanatti akkami nama sheexaanni gidduu keessatti seenaa jedhama. Saffaa irratti akkami hadda. Keessa jiraa jetti. Intalli tunarra maal nyaatte? Zuurii maal nyaatte? Intalli ganama maal nyaatte? Sheeka wallaahi an gaafii wallaahi ulfaattu beektan gaafii qaba. Yoo obboleeyyaa ofiitti wal'aman. Meedaa tokko irratti sa'aatii tokkotti Chelsea, Manchesterii, Arsenaalii, Manchester City taphachuun danda'a?
Meeda sa'aatii tokko irratti kilabii malamaan Arsenaal Chelsea taphata. City United ammoo meedaa biraa irratti taphata. Akkan. Hayyee taphata. Haga bobbaallee deeme takkaan argine akkanaan. Takka haga bobbaallee deeme. Bobbaallee gaafa takkaan argine. Miilaan deemta. Doktor Naafi tana dhagaa. Okay taphadhaa jetti kubbaa. Jechuun haasawa jechuudha taphachaa. ما جعل الله لرجل من قلبي ربي قرآن كيستي ما جعل الله لرجل من قلبي نما تقول ربي قلبي لمن كنين أكون قافل ولا بدري عن قلبي لما كبجي برا أسين اللي تمو أحمد دعينا أسين اللي دعينا جي قلبي لما كباچو كيسا قافل ولا بدري رسول إنجي فتني جنان چاما تك كبته چك تك ميدا غته براتري وسو قلبي لما كبته تك ميدا تيكتا تك كبته دين فيغا گله يالو لديسه فيغله چاما تك ميدا غته بس سلا سو قلبي لما كبته تا چيرتله يادت سني بنيله نمتو کو جلا دغا مله Gaafin kiyya saffaa irratti jechuudha. Saffaa irratti wayita salaatamu fakkii namoonni gariin Araba ta'ee Paakistaanii fa'ee sirraa fagaatanii dhaabatan. Bakka kana irratti ammoo iyyuu akkamii akkasuma hin ta'a. Namarra Luuni waliin maxxansuun barbaachisaadha. Luka waliin maxxansaa jechuun ni jira. Amriin irshaadallee haa ta'u. Guutinna salaataa irraayi walitti maxxansuun. Saffaa qixxeessuun min tamaami salaatii jaan guutinna salaataa irraayi jaan guutinna salaanni keessii guutamuu irraayi jaan saffaa waliin maxxansitee ceekuu walitti gootee jedduu jilba keetii surree kana akkanumatti walitti maxxansuun kun koomee walitti maxxansuun kun tamaama salaataa guutinna salaataa irraayi. Kanaaf namni gariin ammoo babargaanfatee adda adda dhadhaabata akka waan adda adda hidhatee warri akka shi'aa fa'a akkasii harkallee asirraan gootu akkana gadhiifti. Warri shi'aa harkallee akkana gootu akkana gooti. Walirraallee adda adda dhadhaabatti nama akkasii sanitti hidhatuun hin ta'u. Warra akkasii salaatu san shi'aadha. Shi'a tokkas dalagaa shi'aan uduu ayyuu biyya Arabaa kana keessa uummata akka walitti uummattananiyyuu. Shi'aadha warri shi'aa akkasii uduu ayyuu kaamilan gootu jarriin quyyisti. Miiluma qullaa kan ofirraa quyyisti. Musliimummaa nasaa kanniiniti walitti maxxanu jaba. Akka biyya keenyaa san walitti qixxeessee walitti maxxansee asii salaatu san hin jiru yoo masiida marayyuu dhaqa. Masiida maratu nama waliin salaata warra shi'aallee ta'uu addaan baafadha. Warra kaayyoo ta'ellee kennummaan kunuu gariin akkanumatti walirraa akkanuma goggodhaa haa ta'uu garuu baay'ee walitti illee addaan hin fagaatu. Warri shi'aa ammoo addumaa adda dhadhaabatti. Harkallee akkana gadhiiftee addumaa adda dhadhaabatti. Akkasitti illee ilaalladha. Salaata nama itti hidhattanii ilaallatuun barbaachisaadha. Baarakallaa. Gaafii lammaffaa ammoo irratti gaafii fakkeenyaaf janaan haraama moo akkami? Maal si fakkaata si? Suutanatti siiqee maqaa isaas natti himee. Nabaruu barbaanna maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuun feenaan bakka deemtu dhiisi akkinni su jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee hubachuu dandeessa fata jechuun feenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii. Zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si geessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa.